Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara chaanala kiyyaatti dhuftanii isin jecha har'as viidiyoo haaraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo namoota telegiraam chaanalii qabdaniif waan baay'ee bareedaadha. Akkasumallee waan baay'ee irraa fayyadamtanidha jechuudha. Guyyaa har'aa weebsaayitii tokkootiin qarshii akka ittiin hojjetattan yookiin telegiraam chaanalii keessan qofa fayyadamuudhaan weebsaayitii tokkootiin akkamittiin akka qarshii fayyadamtan beeksisa garaagaraa hojjechuudhaan jechuudha kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Maqaa weebsaayitii kanaa Telegaa.io jedhama jechuudha. Linkii isaa barreeffama viidiyoo kanaa jala isiniif nan kaa'a. Yoo barbaaddan immoo Telegram chaanalii kiyya irra linkii isaa isiniif nan kaa'a. Telegram chaanalii kiyya multimedia jettanii seentanii search gochuudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Telegramii kiyya irraati akkamittiin akka galmootanii fi akkamittiin akka hojjettan hanga xumuraatti akkamittiin akka irraa baafattan faana kan isinitti agarsiisudha. Viidiyoo kana keessatti wanta hundumaa ifa isiniif nan baasa jechuudha. Waan isiniif hin galle immoo yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole immoo laayik gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan tokko anaaf mooraalii 1000 waan naaf ta'uuf laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jedha. Maatii chaanala keenya warra hin taane immoo viidiyoowwan akkasii yeroo hundumaa gatii argataniif sabskiraayib gochuun maatii chaanala keenya ta'a isiniin jedha. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Linkiin ani isiniif kaa'ee erga tuqxanii booddee gara weebsaayitii kanatti isin fida yookiin immoo gara fiicharii kanatti isin fida. Kana booddee bakka kanatti ishii kana alloo jettanii al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee bakka kanatti loogiin kan jedhu jira. Akkaawuntii warri qabdan warri dura banatanitti loogiin jechuu ni dandeessu. Warri akkaawuntii hin qabne immoo gara gadiitiin dhufuu maal gootu get started kan jedhu bakka kana ni jira jechuudha. Get started kan jedhu irratti erga tuqxanii booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Bakka kanatti sign up nu jira. Sign up kan jedhu bakka kana jira. Sana booddee gara gadiitiin advertiser kan jedhuu fi channel owner kan jedhu bakka kanarra ni jira. Namni baay'een kan inni dogongoru maalidha? Advertiser isa jedhu kanarratti jechuudha. Namni baay'een kan inni kiriitu godhu jechuudha. Kanaaf advertiser isa jedhu irratti fuutanii maal gochuu qabdu? Channel owner kan jedhu irratti kaa'uu qabdu jechuudha. Maaliif jennaan advertiser kan jedhu irra yoo buustan ofii keessan birrii keessan kiisii keessanii baastanii irratti galchuuf yookiin birrii keessan irra kaa'uu fi chaanalii garaagaraa beeksifachuuf isin fayyada jechuudha. Channel owner kan jedhu immoo chaanalii keessaniitiin chaanalii ofii keessan qabdaniitiin maallaqa argachuu beeksisa garaagaraa maxxansitanii chaanalii keessaniitiin maallaqa argachuu isin gargaara jechuudha. Kanaaf nuti kan barbaannu maallaqa argachuudha waan ta'eef channel owner kan jedhu irra buusna jechuudha. Advertiser kan jedhu irratti tuquu hin qabdan jechuudha. Jalqaba yeroo seentan advertiser kan jedhu irra taa'a jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu isin immoo channel owner kan jedhu irra kaa'uu qabdu jechuudha. Sana booddee bakka kanatti maal isin gaafata? Iimeelii keessan isin gaafata. Iimeelii ittiin hin yaalamne kana dura fakkeenyaaf advertiser irra isin jalaa bu'eera yoo ta'e iimeelii kan biraatiin yaaltanii iimeelii kan biraatiin mokkoruu qabdu jechuudha. Sana booddee bakka kanatti telegram username or telephone number kan jedhu bakka kana jira. Telegram username yeroo isin gaafatu kan chaanalii keessanii osoo hin taane kan personalii keessanidha. Kan isin ittiin ofii keessan fayyadamtan ittiin nama waliin haasotan isa username isin gaafata malee kan chaanalii keessanii miti jechuudha. Yoo barbaaddan immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin telegiraamii sana baratan guutuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaatiin lamaan isaa guuttanii booddee maal gootu create an account kan jedhu irratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee yeroo register gootan yookiin immoo sign up yeroo gootan haala kanaatiin isiniif ni dhufa jechuudha. Kana booddee maal gootu bakka kana allow kan jedhu ishii kana ni tuqxu. Bakka kanaatiin immoo notification nu dhufee jira. Ishii irratti al tokko tuquudhaan maal goona news kan jedhu kana keessa ni seenna jechuudha. Kana booddee username kan telegiraamii keenya kana bakka kanatti addii ni goona jechuudha. Username kan telegiraamii keenya addii irratti ni goona. Erga username telegiraamii keenya addii irratti goone booddee subscribe kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee irratti ni tuqna jechuudha. Kana booddee gara telegiraamii keenya ofii isaatiin nu geessaa jechuudha. Kana booddee gara telegiraamii keenya yeroo inni nu geessu haala kanaatiin bootii nuuf fida. Start kan jedhu bakka kanaatiin ni tuqna. Bootii keenyaa fi chaanalii keenya yookiin immoo bootii keenyaa fi akkaawuntii keenya akka nuti walirratti konneektii goonuuf nu gaafata jechuudha. Kanaaf loogiin kan jedhu tuquudhaan akkaawuntii keenya bootii sana faana maal goona walitti konneektii akka inni ta'e nuuf hojjetu godhanna jechuudha. Amma kun akkuma argitan walitti konneektii nuuf ta'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin erga walitti konneektii nuuf ta'ee booddee maal goona amma gara weebsaayitiitti ni deebina jechuudha. Amma maaltu nu hafe? Chaanalii keenya addii itti gochuutu nu hafe jechuudha. Sana dura maal goona garuu chaanalii keenya osoo addii hin godhin dura bakka kanaatti confirm your email kan jedhu nu jira. Kanaaf maal goona send link kan jedhu al tokko tuquudhaan emailii keenya akka nuti confirm goonuuf linkii nuuf erga jechuudha. Emailii keessan ni seentu. Kun akkuma argitan emailii kiyya irratti linkiin naaf dhufee jira. Bakka kanatti tuquudhaan confirm email kan jedhu bakka kana jira. Al tokko sarara tuqeen emailii kiyya confirm nan godhaa jechuudha.
kana booddee iimeeliin kiyya confirm naaf ta'ee jira. Amma maaltu na hafee chaanaalii kiyya addii irratti gochuudha. Kanaaf maaliin godha bakka kanaatti pilaasii mallattoon pilaasii jirti ishirratti al tokko nan tuqa. Sana booddee iimeelii kiyya sana booddee chaanaalii kiyya kan addii godhu na gaafata. Kanaaf bakka kana tuquudhaan maaliin godha chaanaalii kiyya tokkooma isaa fakkeenyaaf chaanaalii kiyyaa ta'e kan jedhu isuman addii irratti godha jechuudha. Chaanaalii kiyya kana dura galmeesseen jira. Amma naaf galmeessuu hin danda'u. Garuu akkamittiin akka galmeessitan kan isinitti agarsiisu ta'ani. Kana booddee maal gootu? Bakka kana dhufuudhaan mallattoo agree to the term kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko raayitiin gootu irratti tuquudhaan. Kana booddee verify kan jettu bakka kana jirti. Al tokko isarratti verify gochuudhaan ni tuqxu jechuudha. Maal nuun jedha error adding this channel please contact support na jedha. Maaliif chaanaalii kiyya kana akkaawuntii kiyya kan biraatiin addii godhee waan hin jiruuf jecha amma addii irratti gochuu hin danda'u. Anis addii gochuu hin barbaadu garuu isinitti agarsiisuudhaaf jechuudha. Yeroon ani chaanaalii kiyya liinkii isaa galchu haala kanaatiin chaanaalii kiyya naaf fida jechuudha. Kun akkuma argitan piroofaayilii isaa ofiisaa naaf fida chaanaalii kiyya tek jedhee naaf fida. Bakka kanaatti giruuppii fi chaanaalii irree addii gochuu dandeessu jechuudha. Kan koo chaanaalii waan ta'eef ofiisaa chaanaalii irra naaf buusa. Giruuppii qabdu yoo ta'e giruuppii keessan addii irratti gochuu ni dandeessu. Kana booddee bakka kanaatti kiiwoordi kan jedhu bakka kana jira. Kiiwoordi kanarratti maal gootu wanta chaanaalii keessan faana wal qabatu yookiin wantoota chaanaalii keessan faana walitti dhufeenya qaban ni gootu jechuudha. Fakkeenyaaf chaanaalii kiyya irratti kan ani hojjedhu yeroo baay'ee waa'ee kiriiptoo yoo ta'e fakkeenyaaf kiriiptoo karansii jedheen bakka kanatti nan barreessa. Sana booddee bakka kana koomaa godhee ka'ee maaliin jedhaa airdrop jedhee nan barreessa yoo barbaade bakka kanatti airdrops nan jedhaa. Sana booddee earnings nan jedha yoo barbaade immoo. Haala kanaatiin ergan guutee booddee bakka kanaatti tiim kan jettu ni jirti. Ishii tiim jettu irratti al tokko nan tuqa. Tiimii irratti erga tuqxanii booddee maal filattu chaanaaliin keessaa maal faana akka wal qabatu maal akka irratti hojjettan ni filattu jechuudha. Keessaa fakkeenyaaf kiriiptoo karansii filachuu dandeessu. Yoo barbaadan earnings kan jedhu filachuu dandeessu. Blocks kan jedhu jira filachuu dandeessu. Airdrops jira kan jedhu jira filachuu dandeessu. Kan barbaadan filachuu dandeessu. Ani akka kooti airdropii fi kiriiptoo karansii keessaa kan barbaadan osoo filatta warri chaanaalii keessan hojii onlaayinii ta'e. Fakkeenyaaf chaanaalii fiilmii warri qabdan waa'ee fiilmii guutuu dandeessu. Chaanaalii fakkeenyaaf waa'ee dhimma fayyaa irratti warri qabdan dhimma fayyaa irratti waan ilaallatu guutuu ni dandeessu. Wantoota garaagaraa waan barbaadan guutuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf kan barbaadan erga filattanii booddee maal gootu fakkeenyaaf amman airdrop kan jedhu bakka kana jira. Airdrop kan jedhu irratti nan tuqa. Language isaa English kan jedhu irratti ni dhiyeessu. Bakka kanaatti kun akkuma argitan channel description kan channel keessan booddee irra jiru ofiisaa bakka kanaatti isiniif guuta. Bakka kanaatti immoo audience gender ratio kan jedhu bakka kana jira. Isa immoo kan barbaadan filachuu dandeessu. Dhiira meeqa dhiira channel keessan keessa jiru persentii meeqa dubartiin persentii meeqa kan jedhu isin gaafata. Kan barbaadan irra guutuu ni dandeessu. Yoo barbaadan dhiira qofa yoo ta'e dhiira gochuu dandeessu. Dhiira baa'ate yoo ta'e dhiira baay'isuu dandeessu. Yoo durba baa'ate ta'es durbarra gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan barbaadan gochuu ni dandeessu jechuudha. Erga haala kanaatiin gootanii booddee maal gootu bakka kanaatti mallattoo xiyyaa kan qabdu jirti al tokko ishee irratti ni tuqxu jechuudha. Sana booddee erga ishee irratti tuqxanii booddee bakka kanaatti chaanaalii keessan irratti poostii waan gootaniif akkasiin gatii baastan yookiin immoo meeqaan akkasiin poostii gootan isin gaafata jechuudha. Bakka kanaatti kun akkuma argitan sa'aatii 24 kan turu poostiin tokko sa'aatii 24 tura. Sa'aatii tokko immoo irra keessatti osoo wanti tokko irratti poostii hin ta'in jechuudha. Sa'aatii 24 tura sa'aatiin poostiin sun poostii ta'ee ka'ee sa'aatii 24 dileetii hin ta'u jechuudha. Garuu immoo erga poostii ta'ee immoo ammas haga sa'aatii tokkootti waan biraa irratti poostii gochuu hin qabdan. Bakka naammoo sa'aatii 48 tura. Sa'aatii 2 immoo irra keessa ta'a osoo wanti biraa irratti poostii hin ta'in jedha. Bakka kana sa'aatii 72 tura. Irra keessatti immoo osoo wanti biraa poostii hin ta'in sa'aatii 3 tura jechuudha. Bakka naammoo naatiif kan jettu bakka kana jirti. Isheen immoo maal jechuudha? Guyyaa 7 poostii ta'a. Guyyaa guyyaatti yeroo hundumaa poostii ta'a jechuudha. Guyyaa 7 tura poostiin sun guyyaa guyyaatti immoo yeroo hundumaa poostii gootu jechuudha. Chaanaalii sanatti barree poostii sana. Guyyaa 7 kan turu jira forwarding jira. Sana maal gootu isin bakka kanaatti gatii hamma barbaadan chaanaalii keessaniif kaa'uu ni dandeessu. Fakkeenyaaf chaanaalii koratti fakkeenyaaf birrii 25 yookiin immoo doolaara 25 kan hin jedhu yoo ta'e ergan bakka kanaatti doolaara 25 jedhee booddee chaanaalii warra kaaniif immoo yookiin immoo guyyaa warra hafeef immoo ofii isaatiidha jechuudha kan inni gatii naa baasu. Kun akkuma argitan guyyaa tokkoof 25 doolaara 25 guyyaa tokkoof gaafa ani jedhu guyyaa lamaaf meeqa naa godhe jechuudha doolaara 40 naa godhe guyyaa sadiif doolaara 43 naa godhe naatiif immoo doolaara 50 naaf godhe jechuudha guyyaa torbaaf guyyaa forwardii jedhee haala kanaatiin naaf kaa'eera jechuudha. Akkaataa kanatti gatiin isaa sun yoo isiniif ta'e ittiin fuftu yoo gatiin isaa sun isiniif hin taane ta'e immoo maal gootu
edit gootanii ofii keessan jijjiirrachuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kanaa immoo diskaawuntiin jira jechuudha. Diskaawuntiin kun immoo maal isin fayyada? Namootaaf yeroo poostii gootan chaanaalii keessan irratti namni tokko yeroo 2 yeroo 3 deebi'ee ofii poostii godhata yoo ta'e namicha sanaaf diskaawuntii yookiin immoo gatii hir'isu jechuudha. Isa san ofii gochuu dandeessu yoo barbaadan. Yoo barbaadan immoo oonii gootanii kaatanii diskaawuntii sana immoo parsentii meeqa hir'istuufi. Fakkeenyaaf parsentii 10 hir'isaaf jechuu dandeessu. Parsentii 15 parsentii 30 illee nan hir'isaaf namoonni maamila baay'ee argachuu barbaadan yookiin immoo namni baay'een akka gara chaanaala keessanitti isiniif dhufu yookiin immoo namni baay'een chaanaala keessanitti akka poostii godhatu yoo barbaadan parsentii 30 diskaawuntii gochuufii dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan 25 irra buufachuu dandeessu. Sana booddee maal gootu? Bakka kanaa ishee xiyya kanarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee erga haala kanaan tuqxanii booddee maaltu isiniif dhufa? Haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Bakka kanaatti ishee kanarratti ni dhuftu jechuudha. Source of subscribers kan jedhu jira. Bakka kanatti maal gootu? Subscribersiin keessan eessaa akka isaan dhufan yookiin Telegram keessatti subscribe isin qabdan bakka kamii dhufan? TikTok irraa dhufan immoo YouTube irraa dhufan immoo Facebook irraa dhufan immoo kamirraa dhufan? Yoo barbaadan hundi isaa guutuu dandeessu. Facebook, TikTok, YouTube, Instagram hojjettanii wantoota jiran hundumayyuu guutuu ni dandeessu yoo barbaadan. Ofuma akkasumatti kan barbaadde yoo guuttanis ni dandeessu. Namoonni YouTube qabdan fakkeenyaaf YouTube jettanii kaatanii liinkii YouTube keessanii jala kaa'uu dandeessu. Facebook yoo qabdan Facebook jettanii liinkii Facebook keessanii kan namoonni irraatii gara Telegram keessanitti dhufan guutuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf hamman bakka kanatti Facebook nan jedha yoo barbaade. Haala kanaatiin barreessitu. Erga haala kanaatiin barreessanii waan barbaadan erga irratti guuttanii booddee maal gootu? Gara gadiitiin save kan jettu tuqxanii xumurtaniitu keessaa bahudha jechuudha. Haala kanaatiin guuttanii xumurtaniitu sa'aatii 24 keessatti yookiin haga sa'aatii 48 ta'uu danda'a. Sa'aatii 48 keessatti verify godhanii isiniif kennu. Yoo verify ta'uu baates immoo karaa keessaa na dubbisa. Warra verify isiniif ta'uu baate karaa keessaa Telegram irratti na dubbisa. Wanta sirreessuu qabda yoo jiraate isinittan hima. Haala kanaatiin godhachuu dandeessu jechuudha. Amman akkaawuntii kana haaraan banee isinitti agarsiisuudhaaf jedhee akkaawuntii kiyyaan seenan poostii akkamittiin akka gootan, poostiin akkamittiin akka isiniif dhufu immoo tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba gaafan ani chaanaalii sana galmeessu maal naan jedhee congratulations naan jedhee bakka kanaatti kun akkuma argitan you have just created a request to add filmii afaan Oromoo to the Telegram directory naan jedhee maal naan jedhee sana booddee our moderators will review it within 48 hours and report on the verification result naan jedhe. Sana booddee maal godhee sa'aatii 48 haa turu sa'aatii 10 hin geenye bakka kanatti sa'aatii isaas ilaaluu ni dandeessu yoo barbaadan bakka kana sa'aatii 6 fi daqiiqaa 44 ttidha. Bakka kana immoo sa'aatii 8 fi daqiiqaa 31 ttidha kan inni naaf dhufe jechuudha. Kana booddee maal ta'e kunoo bakka kanatti akkuma argitan your filmii afaan Oromoo has past moderation jedhee bakka kanatti naaf dhufe naaf fudhatame jechuudha. Fudhatama naaf argatee jira jechuudha. Sana booddee maal ta'e akkuma argitan bakka kanatti you have a new list jedhee bakka kanatti adsii naaf fide jechuudha. Adsii nama hundumaaf yeroo jalqaba galmootan ofii isaanii gatii buna jedhanii adsii isiniif kennu jechuudha. Sana booddee adsii sana post gochuudhaan maal gootu chaanaalii yookiin immoo kan inni isiniif dhufu telegiraamii keessan irratti isiniif dhufa yookiin iimeelii keessan irratti isiniif dhufa. Telegiraamii keessan irratti gaafa isiniif dhufu maal gootu bakka kanatti view kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee irratti tuquudhaan kallattumaan ni seentu jechuudha. Linkii inni isiniif kaa'e sana tuqxanii yeroo seentan haala kanaatiin isiniif ni dhufa bakka kanatti isin fide jechuudha. Kana booddee maaltu jira gara gadiitiin ni dhuftu send tigi preview send kan jedhu bakka kana jira al tokko irratti tuquudhaan linkii isaa yookiin immoo adsii sana telegiraamii irratti akka inni isiniif ergu ni godhattu jechuudha. Kun akkuma argitan amma telegiraamii irratti naaf linkiin sun naaf ergamee jira. Erga linkiin sun naaf ergamee maal godhaa ammas deebi'eetiin maal godhaa olan deebi'a. Kana booddee task kan jedhu bakka kanatti al tokko nan tuqaa jechuudha. Got it kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee irratti ni tuqtu jechuudha. Kana booddee maal godhaa akka isin guyyaa yoom post akka gootan guyyaa isin akka filattan isin godha. Kanaaf maal gootu bakka kanatti har'a guyyaan 25dha bakka kanatti al tokko tuquudhaan take on work kan jedhu bakka kanatti al tokko nan tuqa. Sana booddee maal na gaafata send for verification kan jedhu na gaafata al tokko isarratti nan tuqa jechuudha. Ergan isarratti tuqee booddee maal godhaa duubatti nan deebi'a. Kana booddee wanti ani post godhu kanadha. Sana booddee al tokko kanarratti gadi qabuudhaan forward nan godhaa jechuudha gara chaanala kiyyaatti. Chaanala kiyya sun sanadha maal godhaa al tokko kanarratti tuquudhaan bakka kanatti hide sender name kan jedhu al tokko irratti nan tuqa. Sana booddee maal godhaa send nan godhaa jechuudha bakka kanatti. Erga send godhee booddee maal godhaa al tokko tuquudhaan irratti copy link kan jettu bakka kana jirti. Ishii sana copy link nan godhaa.
Kana booddee gara bootii kiyyaatti nan deebi'a. Al tokko as kana nan dhufaa jechuudha sana booddee. Ergan bakka kana dhufee booddee paste kan jettu bakka kanaatti paste nan godha jechuudha. Ergan paste godhee booddee maal godha bakka kanaatti submit kan jedhu jira. Isa irratti al tokko nan tuqa jechuudha. Amma submit godheetiin jira. Sa'aatii 24 naaf laata. Sa'aatii 24 keessatti maallaqni kiyya hinnaaf ergame jechuudha. Sa'aatii tokko ofirratti post gochuu hin qabdan jechuudha. Kana booddee maal gochuutu nurraa eegama maallaqa keenya irraa baafachuudha jechuudha. Maallaqa keessan akkamittiin akka irraa baafatan isinitti haa agarsiisu. Bakka garagadiitti menuu kan jettu bakka kana ni jirti. Fakkeenyaaf bakka kanatti akkuma argitan kan koo $31 irraa nan qaba. $31 sana irraa baafachuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf maal godha irraa baasuudhaaf garagadiitiin nan dhufa. Withdraw kan jettu bakka kana ni jirti. Ishee irratti al tokko nan tuqaa jechuudha. Kana booddee bakka kanaatti dubbisuu qabdu jechuudha kana. Kunoo bakka kanaatti wanti isin dubbisan seerri bakka kana kaa'amee jira. Withdraw kan isin gootan kan inni isiniif ergamu guyyaawwan 3 keessadha jechuudha. Innis dafina yookiin wiixata akkasumallee roobii fi jimaata jechuudha. Qanii fedha liyyuu taana yoo si withdraw fakkeenyaaf kamisa yoo withdraw gootan kamisa isiniif hin ergamu jimaata isiniif ergama. Fakkeenyaaf har'aan biraatti sanbata xiqqaadha. Sanbata har'aa yookaan ani withdraw godhu ta'e dafinuu naaf ergama malee har'aan naaf hin ergamu jechuudha. Kanaaf sana ilaaltanii withdraw gochuu qabdu jechuudha. Kana booddee maal gootu gara gadiitiin dhuftanii maaliin akka withdraw gootan ni filattu. Baanka kaardii baay'ee kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isarratti tuquudhaan kana keessaa kan filattu warri peerii qabdan peeriitiin baafachuu dandeessa. Kan garuu kan irra laafaa fi kan irra unuuf filatamaa ta'e biyya Itoophiyaadhaaf kiriptoo kan jedhu kanadha. Kiriptoo kan jedhu irratti tuqxanii select kan jedhu gara gadiitiin jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kiriptoo waaleetii kan barbaadan filachuu dandeessu. Warri Trust waaleetii qabdan, warri C waaleetii qabdan, Binance, Bitget, OKX, Bybit kan barbaadan filachuu ni dandeessu jechuudha. Kana booddee kan isaan ittiin nuuf ergan mala USDT TRC20 adreesiidha. Kanaaf USDT TRC20 adreesii Binance keenya irraati koppii godhannee fidannaa jechuudha. Isammoo akkamittiin akka argattan akkamittiin akka koppii godhattan isinitti nan agarsiisa. Jalqaba gara Binance keessanii ni seentu. Waaleetii kamiyyuu taanaa yookaan fayyadamtan ta'e tokkumadha jechuudha. Bakka kanaatti kun akkuma argitan add funds kan jedhu bakka kana jira. Waaleetii garaagaraa irratti receive kan jedhu jiraachuu danda'a. Waaleetii garaagaraa irratti immoo deposit jedhee jiraachuu danda'a. Garuu hiikni isaa tokkumadha. Isa irratti ni tuqxu. Yoo deposit jedhates isa deposit jedhu filattu. Yoo receive kan jedhu jirates isuma filattu jechuudha. Erga filattanii booddee maal gootu on chain deposit kan jedhu jira. Isa irratti ni filattu jechuudha. Sana booddee maal gootu USDT ni barbaaddu. Bakka kana USDT irratti tuqxu. Yoo USDT bakka kana hin jiru ta'e immoo search coins kan jedhu bakka kana jira. Isa irratti USDT jettanii search ni gootu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin erga search gootanii siniif dhufee booddee bakka kana TRX yookiin immoo TRC20 kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti ni tuqxu. Deposit address jedhee bakka kanatti nuuf kenna. Al tokko bakka kana tuquudhaan koppii ni godhattu jechuudha. Erga haala kanaan koppii godhatanii booddee ni deebitu duubatti. Kana booddee bakka kanatti al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan paste irratti ni gootu. Doolaara meeqa baafachuu barbaadu nu jira. Doolaarri ani irraa qabu doolaara 31dha. Bakka kanatti kun akkuma argitan irra xiqqaan kan isin baafachuu dandeessan doolaara 30dha jechuudha. Haga doolaara 30tti gadi baafachuu hin dandeessani. Irra xiqqaan doolaara 30dha. Doolaara 30 jedheen bakka kanatti nan barreessaa jechuudha. Ergan haala kanaan doolaara 30 jedhee barreessee booddee maal godha withdraw kan jedhu nan tuqa jechuudha. Kan inni nurraa kutatu persentii 2 nurraa kutata. Haga nuti withdraw goonurraati persentii 2 nurraa kutata. Kana booddee withdraw kan jedhu al tokko irratti inni tuqnaa jechuudha. Kana booddee notification naaf dhufee jira telegiraamii kiyya irratti akkan ani confirm godhuuf notification na gaafata. Kanaaf confirm gochuudhaaf maal godha jalqaba gara email kiyyaa nan seena. Email kiyya keessa seeneetiin confirm godha waan ta'eef gara email kiyyaa nan seena jechuudha jalqaba. Email kiyya keessa argan seenee bakka kanaatti telega IOJ confirm withdrawal request kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan confirm nan godha jechuudha. Confirm gochuudhaaf maal gootu bakka kanaatti linkii isiniif kaa'ee jira. Linkii ittiin confirm gootan al tokko isarratti tuquudhaan akka isin confirm gootan isin gaafata jechuudha. Nama biraatu withdraw isin jalaa gochaa jiramu isinumatti withdraw godhachaa jira kan jedhu adda baasuudhaaf confirm isin gaafata. You have confirmed naan jedhee jira jechuudha. Amma maallaqni kiyya hin naaf seene jechuudha. Maallaqni kiyya wixata roobii fi jimaata keessaatii hin naaf seena haga sa'aatii 48tti turuu danda'a jedha jechuudha. Bakka kanaatti obsaan nan eega jechuudha. Haala kanaatiin withdraw irraa godhachuu ni dandeessu. Yeroo baay'ee withdraw irraa godheen jira jechuudha. Kanaaf
haala kanaatiin hojjetanii irraa baafachuu dandeessu isiniin jedha jechuudha. Waan isiniif hin galle jiraate immoo koomentii jalatti na gaafachuu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan tokko anaaf mooraalii 1000 naaf taate. Akkasumallee maatii chaanala keenya warra hin taane subscribe gochuun viidiyoowwan akkasii fi viidiyoowwan hojii onlaayinii yeroo baay'ee gati irraa argattaniif itti hin gaabbitan itti gammaddu subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.